والبرنا إرجع والبرنا كان يبودا ميكس والقرون جرا نرام والأفير ونجتو أنا كسيت hagam barataan waggaa meeqa baratasii hagam barataan jaabaran waggaa meeqa barataa waggaa ja'a torba barataanii maatii barnootiin barbaachisus إبسان أرجع جالته وقامي كام نوت بيكون إبسان أرجع جالته وقامي كماكي maybe waggaa lama waggaa sadii ta'uu danda'a. وقا كلن هنجر أنا فكرت يعني هون برا سين قبصورة جرتورة إيجالي جدي برا قبصورة جرتورة إيجالي برا تويتر رافي نمني ميديان كنو ينجر ويلكم سيسو ميديان كنو ينجر نمني تويتر إن قبصة وسام برا سان إرراكازي وسوجلا ديمو سوجلا ديمو سوجلا ديمو أرجعتي maal eegalee nagammaa she is a girl guys she have to use her age guys maal eegaa nagammaa idmeesitti fayyadamuu qabdu ittiin bareedni tun yeroo irra tareennaan akka ammaa kanatti intiniin taatu si galee eega jaalatani maal eegaan laayifii keessan inni jireenya dhugaas hin Mesti jireenya balleesse bara amma badii bakka kanatti isitu qaba egaa jaalalli kan kee waggaa saddeetta isitu badii qaba bara. an arganne kaa arganne bar ma faaxeeti bar yeroo arganne chaansii arganne bar chaansii amma argadhee itti fayyadamu jira osoo isiin keessaan naa deebistee keessaan wajjin haasoo ta'e ammiidii irratti baaseen naasoo ture si galimi wanti kaana godhe carraa dhabuu kiyya waan argatana fayyadamuu kiyya amma gara too gammachuu qaba akka jaaladhuun nama jaaladhutti meera ani yoo na dhabde isiin homaa nan gaddisiisu because nama jibbitu dhabde nama isii jaalatu dhabde isinis ni galee so Marii kana taanzaanii addee taa'inne sitti deebi'uu qabna nuti ana taanee abbaa taanee gammachiisa makkii taanee waan kanarratti anis akka hiriyaa ishii wajjin nyaattee isii wajjin dhudhu si dhiyaattuutitti waan kana gadi fageenyaan jechuudha itti yaaduu fi irraa yaaduudhaa fi waan kana itti honnu jechuu qabna malee akkanatti yoo lafaa kaane miidhama keetitu iyyuu na gaddisiisaa rabeet namni jaalala dhugaa tokko jaalate booda onneen isaanii miidhamti deetee nama biraa jaalachuudhaaf ammoo yeroo dheeraa si fudhatti santu na gaddisiisaa jira. koy maakiinoo maaliif xiqqishin waa wayii dubbachuu dhabde laalan moo Abdiin jaalala kutatiin ammallee anumas siin jedhe abdiin kutatiin. abdiin muru ani haga duutti abdiin muru garuu isiin maaliif waan takka dubbachuu dhabde dhuftee nama jaalatu dhugumaa yoo ibsaa jaalatte jaala san yoo dhagi ka jaalatu isaatti dhuftee waan aan jette because mi'aa jaalaa miidhama jaalaa waan beektuuf dhuftee waan aan jechuu qabdi ture she quiet until now guys why maaf callistee gammaa Siin jaaladhallee hin jenne si jibballee hin jenne jechuudha. yaa si jibbalee naan hin jenne si jaadhalee naan hin jenne maaf badiidhaan dubbachuun isii jaalachuun wayi Deebii takka kama isiin siin deebifne ati duukaa deemaa jirtaa? yaa maal go'aadha ani inni ibsee fi bara akka jaaladhuuf an jaala bara jaala na qabee ibsee fi bara guys by the way yaa dhafaaxeetiyya namni kenna Yalla gorsaani jiraamshiiratillee gandummaa tanatti keessa jiraatee. Mucaan garaana nyaatee gorsiin naan jetti intalti teessan takka warra baaleeti. dhugaanoo Garaana nyaatee qalbiin na cabsee gorsiini. thank you jain gorsaa midhama si galeeni gorsi osoo na fayyade si galee obboleeyyan tiyya hiriyoonni tiyya na gorsitu baay'ee wayii na fayyada ture garuu murachuu hin dandeenye however maakii nagaa jain si galeemi akkam jirtaa maals Kan dhukkubaa sirna gatti siin geessaa ma waa hundayyoo listen irran kaateen ishii ati jabaa namaa ta'uu qabdaa. waan jettuun qursii nyaattee iraatoo nyaattee jain sa'aatiin nyaata nyaadhu sa'aatiin rafii si galee Maal jetteen filan dagataa koo itti barreessaa? yes Maal jedhin jetti? qursii nyaattee Qurxii nyaattee? yaa iraatillee nyaattee Abraawu? nyaata kee yeroo nyaadhu Sagalee kee ol kaasu nyaata kee yeroo nyaadhu. Okay, Abraawu. Barreessaa fi jedha kun olaa. bakkuma jirtutti nagaa naa ta'e jain
nagaate hamtuus argin jedhin naa si jaaladha jedhin akkuma jirtu naganaaf ta'i. I believe jedhin guyyaa tokko akka yaa wanti kun maruu Maal jette sila appiliifi? Maal jette? guyyaa tokko akka wanni kun marti niyyuu taree wal agarru abdii qaba jedhin Turrus wal garra. yeah okay mijiki sorry guys dhiifamallee naa godhaati waan hin taanellee yoo haasee asirrattan anaa miti guys anaa miti ka haasaa jiru just jaalala kiyyattu na haasa Kunoo laal. Akkasi onnee gurraattiif onnee dhoote bira kaayee itti erge. thank you so much Onnee gurraattii fi onnee addaan baqatte bira kaayee itti erge yoo kagaluu fi turgumiin. yeah way kanaafillee ibsaan si ara Ani jechuun isin lachiifuu qixa waan ta'eef rakkoota kan qabu. thank you Ani isin lachiifuu gara keetittis gara isaatis qixaa. Hammeenya gama keessan lachittuu yaaduu ibsaa is my brother, you is my brother, Maki is my sister. Just miidhama keessan hundaa hin barbaadu. Kabajaan akka jidduu keessanitti horuun hin fedha. Atis akka miidhamtuu hin barbaadu. Obboleessa kiyya waan ta'eef. Akkuma mucaanu siin jedhe waan dhudhu waan nyaattu kanaaf waan afuufattu kan ubbiraa fageessi, okay? no sababa keeti sama dhugaasitti wallahi waan tana Georgi fadhu akka waan nama shittaa Yaa isinillee waan akkanaa qabdi mana keessa. Waan akka burcuqqoo waan gizaazaa mana hidhaa keessatti yeroo mana hidhaa keessaa waan burcuqqoo ta'e shittoon hin seenu wanni kamuu hin seenu wanni akka haadaa hin seenu waan akkasiisa yeroo hundaa biraa fageessi, okay? hayyee galatame hin fageessa malee rakkina Kanaaf amshiir ammoo rabbiin hawwii kan kee galmaan sii gaha. Don't worry about this, okay? okay yaa ofoo isiif osoo hin ta'in ofii kiyyaa osoo hin ta'in isiif of qusadha sii galee isii jabeessuuf sii galee isiidhaaf of qusachuu qaba jedhiddi kana karaa baay'ee inni eeggata karaa baay'ee isii bira ga'uudhaaf sii galee so isiidhaaf qusadha haati faatee dhugatti nama nagaati dhugatti nama garaan ishii qulqulluudha gaayis an akkanan si ta'u duraan lakkaa nama bira geettu malee waa hin jedhiniin boo namni jaala beeku malee si wajjin naasa'u siin taradda waa wayii abbaan barbaadde goo waa jedhi abbaan barbaadde waan barbaadde jedhi I accept boo garuu guyyaa jaalle wayiis qabe you will see boo Amshiir jedhi ishee waan hin dabarre booyisi qabiif ishiidhaaf Boysi kamiin? booyisi akkan qabe sagalee ergaafi anaasee jechuudha nutti hin arginu Way jaalala. Okay, koy. Okay. really want to know she please Kuno laal maqaa isii okay maaki ergi biyyalla. maaki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sagaleen kan jiru. kan maaki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh I know waan amma deemaaru kana quba qabda maybe namni push godhee ibsaan push godhee namni biraata push godhee akka deemaaru ta'uu qaba nan beeka garuu akka dhugaas jaadhu qofa beeki jaala sobaatii miti jaala dhugaa akkas jaadhu beeki bakka jirtu nagaa ta'e galatoon I love you so much Way sagalee dandee kana dhagahamtu faallaa. Sagaleen kan jiru. wallahi Wallaan jiru. Sagaleen kan keessa biraa du'aadha. Dhagaam. Anatti sii geessaa Amshir. Ana dhiisi. Itti sii geessaa deebii gabaabaa waan isiin jettu abbaa isiitii waliin irraa fuudhee sii deebi'anii.
si eega. waan takka hin yaadini. Jaalalli dhugaa maal akka taate anu fi hiyyaa argee jaalannee dhabneerra beekta. Gaafannee illee dhabneerra obsineerra illee gaafachuullee sodaannee bara lakkoofsiifneerra kama jaalatetu beeka waan ta'eef homaa hin yaadinis hin jechuu barbaada hangama kan kootiin. Dhaamsa obbolummaati ishee. Ayyee galatoomi. Akkasi amshir jedhi okee. Ayyee galatoomi. Haala faatee yoo ibsaan si eege kan goo. Sagalee kan keellee hin jiru. Namni yoo si eegaa jiraate jechuun mee biyya jara bira dhaqiyaa ana biratti. Laa namni illee na eegaa illee hin jiru akka